YouTube Studio keessa kutaa afurtu jira. As keessatti YouTube Studio kana keessatti haala itti sirreeffannu isin agarsiisa. As biratti bakka kana irratti okay ni gootu. Okay yoo gootan as keessatti haala kanaan nuuf baasa. Gad dhuftanii as biratti 0 subscribe dha. Channeliin kun subscribe tokko illee hin qabu yookaan namni tokko subscribe na godhee hin jiru. As biratti guyyaa 90 keessatti subscribing keessan yookaan subscribing kenna 500 yoo gahe ji'a 3 keessatti jecha yoo 500 ka ga'u taate channeliin kenna nuuf lakkaa'aa jechaadha. Nuuf lakkaa'uu eegala. Daqiiqaan ammoo daqiiqaa 3000 guyyaa 90 keessatti daqiiqaan 3000 yoo gahe channeliin kenna kafaltii eegala. Akkasuma viewun video gabaabaa jechaadha. Short video viewun isaa miliyoona 3 yoo ka ga'u taate ji'a 3 keessatti view miliyoona 3 channeliin kenna kafaltii nuuf eegala. Daqiiqaan 3000 as biratti daqiiqaan 3000 subscribing 5000 ji'a 3 keessatti video gabaabaa sekondii 15 fi haga daqiiqaa tokko gadhiifnee kan miliyoona 3 nuuf laallamu yoo ta'e channeliin kenna kallattimaan kafaltii nuuf eegala jechaadha. Haala kanaan gad deemtanii as biratti akkuma kanammoo as biratti 0 subscribe irra jira. Subscribing kenna 1000 yoo ka ga'u taate waggaa keessatti 1000 ka ga'e daqiiqaan 4000 yoo ka guutu taate kafaltii nuuf eegala jechaadha. Play Store irraa buufannaa. Appiin kun Play Store irraa argama. YouTube Studio jettanii irra barreessitanii haala kanaan isiniif baasa. Awwala irratti dhufa. Isuma awwala irra jiru kana ni buufattanii. Ana ammoo buusee jira waan ta'eef okay jedhaani. Okay yoo jedhe haala kanaan keessa seenaa. YouTube haala kanaan naaf baasee jira. Amma as bira ni dhufna. Isin yeroo seentan bakka kanarra dhuftanii emailii keessan irratti galfattanii yoo emailii keessan irratti galchitan haala kanaan isiniif haala kanaan fuula kana isiniif bana. Anammoo emailii galchee jira waan ta'eef haala kanaan naaf banamee jira. Emailiin kama yookaan emailiin kama YouTube guddaa appii YouTube guddaa ittiin banattanii fiddanii as biratti bakka kanarra dhooftanii itti galchitanii jecha yeroo itti galchitan fuula kana haala kanaan isiniif baasa. Dashboardiin jira, contentiin jira, analyzing jira. As biratti community YouTube qunnamuu barbaadan asirratti okay gootu. As bira daqiiqaa ilaaluu barbaadan as biratti daqiiqaa keessanii ni ilaaltanii. Amma channelii view bakka kana irratti amma channeliin kun view hin qabu nama tokko qofatu ilaalee jira. Watch time asitti lakkaaya sa'aatii jechaadha. Asirratti nu lakkaaya. Video ammoo asirratti tarreessa. Nama commentii isiniif barreessee fi ammallee nama laale asuma biraan isinitti mul'isa. Amma video keessanillee jijjiiruudhaaf profaayilii isaa yookaan jijjiiru fuula video keessanii profaayilii isaa jijjiiruudhaaf eessa gad dhuftanii bakka kanarratti video keessan irratti haala kanaan dhooftanii bifa kanaan barbaade isiniif baasa. Erga bifa kanaan barbaade isiniif baase asirra tuttanii asirra mallattoo qalama kanarra ni tuttanii haala kanaan barbaade amma nuuf baasee jira. Amma eessa tunna? Erga haala kanaan nuuf baasee booda mallattoo qalama kana ni tunna. Filannoo nuuf kaaya. As biratti filannoo nuuf kaaya jira. Ni filanna. Thumbnailii isaa thumbnailii haala kanaan eegannee nuuf kaaya booda tokkuma haa filadhu meel. As biratti erga filadhee booda as bira dhufee dan ni jedha. Erga dan jedhee booda haala kanaan naaf baasa. Save godhee thumbnailii video kiyyaa jijjiiree akka bifa haarayaan namatti mul'atu godhee jira waan ta'eef haala kanaan isinis irra deebitanii yeroo videoon keessan namni isin ilaaluu dhabe turee jedhe irra deebitanii haala kanaanis thumbnailii isaa jijjiirtanii akka namni isin argee jedhu akka namni isiniif argu gochuu dandeessanii jechaadha. Analyze kanarratti yeroo tuttan haala kanaan overview yoo ilaaluu barbaadan haala kanaan irratti dhooftanii view nama tokko qofatu na ilaalee jira. Asiin daqiiqaa naaf lakkaa'een jiru duwwaadha. Kun ammoo video an gadhiise
kontentiidha. Kun kontentiin kiyas haala kanaan laaluu dandeessanii. Haaluma kanaan duwwaadha. Hundis hin qabu. As harkistanii ilaaltanii odeensii keessan laaluu barbaadan asuma biraan irratti okay gootanii haala kanaan laaltanii subscribe hin qabu. Odeensiin 0dha. Haala kanaan chaanaalii keessan irra deemtanii laaltanii jechaadha. YouTube Studio kanaaf nu gargaara. YouTube Studio qabaachuun nama chaanaalii qabu biratti dirqama chaanaalii aappii chaanaalii guddaa keessatti haala kanaan daqiiqaa laaluun isiniif hin mijaa'u. YouTube Studio qabaattan ammoo laaluu dandeessanii haala kanaan taampinalii fuula viidiyoo keessanii jijjiirachuu dandeettanii jechaadha. Aappii kana keessaan aappii kana buufadhaa itti fayyadamaa namoonni chaanaalii qabdan hundi aappii YouTube Studio kana buufattanii yoo itti fayyadamtan baay'ee isin gargaara. Ofumaa keessanii daqiiqa laalachuu dandeessanii. Namoonni chaanaalii kanaaf haara taatan subscribe like naaf godha. Jaalalaaf kabajaadhaan viidiyoo kana share like naaf godha akka nama bira gahu na jajjabeessaa isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nageenya rabbii keessa jiraadhaa. Hanga viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinuuf turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha.